obboleettiin teenya Leeyilaa Nuur Saboo murteen du'aa Saawudii Arabiyaatti murteeffamee murtee sana eeggachaa kan turte gara biyya isii Itoophiyaatti deebi'aa jiraachuunis ibsameeti jira. Obboleettiin teenya tun Leeyilaa Nuur Saboo jedhamti. Waggaa 13 har'aa hojii barbaaduuf gara Saawudii Arabiyaa kan imalte yoo taatu lubbuu namaa galaafachuudhaan himatamte. Labsii lakkoofsa kana jalatti manni murtii ol aanaa magaalaa Riyaad yakkamtuudha jechuudhaan murtee du'aa itti murteessee ture. Imbaasiin Itoophiyaa Riyaaditti argamu lammiileen Itoophiyaa hojiidhaaf biyya isaanii irraa ba'anii sarraatenyaa tahanii osoo hojjechaa jiranii rakkoon akkanaa isaan qunnamuutti balaa hamaa onnee uummata Itoophiyaa guutuu onnee cabsuudha jechuudhaan himuun gadda itti dhaga'ame ibsee ture. Dhimmichaaf xiyyeeffannaa addaa kenneef irratti hojjechaa kan ture imbaasiin Itoophiyaa Riyaaditti argamu hawaasaa fi maatii keessaa koree walitti ijaaruudhaan dhimmi kun karaa manguddummaatiin dhiifamaan akka furamuuf kaasaan maatii namni irraa akhiramee irraa ajjeefameef akka kaffalamuu fi koreen gaafatu hundeeffamee ture. Karaa kanaan hojiin dippiloomaasii guddaan hojjetame firiin isaadhaa mul'atee maatii namni irraa du'eef kaasaan kaffalame Leeyilaadhaaf dhiifamni godhamee murteen du'aa isii irratti murtaa'ee ture sun irraa kaafamuun gara biyya isiitti akka deebifamtu murteeffameeti jira. Imbaasiin Itoophiyaa magaalaa Riyaad baga gammaddan jechuun ergaa dabarsaniin imbaasichi namoota bu'aan kun akka argamuuf jecha laffa'an miseensota koree manguddoota biyyaa qaamoota miidiyaa abbootii amantaa ministeerota haajaa alaa Itoophiyaa fi qaamolee haqaa fi namoota karaa adda addaan dhiibbaa godhaa turan galateeffatee jira. Dhumarratti lammiileen Itoophiyaa hojiidhaaf Saawudii Arabiyaa keessa jiran karaa seeraatiin qofa akka hojjetanii fi karaa seeraa qofa akka hordofan biyya keessa jiran seera isii akka kabajanii hojjetan ergaa isaa dabarsee jira imbaasiin Itoophiyaa.